السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني هردفتوتا channel رزان توب channel لي رزان توب channel كيسن هردفتوتا كيا سبسكرايب ناقودا لايك شير اللي قودا أكسم موتو يو هردفتوتا كيا إن شاء الله نبرا دابدا أكا subscribe na goda mallatto dimtu san cuqasa sinin jetta harras waan xiqqoo wayii qabadde dhufe wama mana keenya jiru haala kamiin akkamitti fayyadamna kan jedhu hordoftoota kiyya firii kana namni hin beeynen jiru jedhee yaada abishiidha naannoo tokko tokkotti hilbata jedhama naannoo gar Harargee kana faatti kanaafi haaluma kana fakkaatun asirratti yoo maqallee dogongoree jedhee firii isaa yoo argitan hin beeytan jedhee yaada kanaafi hordoftoota kiyyaa kunoo haaluma kana fakkaatuun abishii kana har'a haala salphaa taheen fuula keenya akkamitti ittiin miidhagfannaa yookiin ammoo ittiin bareechifannaa akkasuma ammoo gogaa keenya akkamitti ittiin diriirfannaa akkasuma akkamitti ittiin qulqulleeffannaa wantoota garagaraa gogaa keenya irratti argamu amma sammuu dabalataan namoonni boqoon isaanii jalaa sababa hedduuni fakkeenya fi dubartiin yeroo deette yeroo yaannitti jiru yeroo aariin waa hedduu dubartiin shamarran keenya kun walumaa galatti waan hedduuni kan jijjiirama hormoonii qilleensaan jahaan kan jijjiiramu tahaa qaamni isaanii nama kamiinuyyuu adda kanaaf hordoftoota kiyyaa har'a haaluma salphaa taheen akkasuma fuulli keenya yoo jijjiirama kan qabaatu ta'e abishiin keessatti illee garaa keessa yoo fayyadaman faayidaa hedduu qabdi maaliif jennaaniin jijjiirama hormoonii amma isiniin jedhullee gahee guddaa kan taphattu taha kanaaf kan keessa ammoo akkamitti akka fayyadamtan inshallah yeroo biraa viidiyoo biraatiin kan walitti dachaanu taha har'aaf garuu akkamitti fuula keenyatti dibannaadha kan qabadhee dhufe amma sammuutu abishiin kun namoonni tokko namoonni yeroo hedduu mataan na buwaafataa rifeensi narraa buqqa'aa narraa ciccitaa jedhan kun haaluma salphaa taheen abishii daakkamtuu yookiin tumamtuu tana rifeensa ofii zayitii mata heeyyuu jechuudha qibaatii dhangala'oo itti damaganii itti laaqanii yookiin ammoo dhadhalleen osoo laaqanii dibatanii hedduu akkaan waan gaariidha isiniin jedha hordoftoota kiyya kanaaf inshallah hanga rabbiin nu laaffisutti kana hundaayyuu sagantaa itti goonee akkamitti akka rifeensa fayyadu akkasuma mootuyyuu akkamitti akka inshallah ta'ala hordoftoota kiyyaa maal isiniin jedhare kan rifeensaa akkaataa qaba kanaafi kan mataa nama bowwaafatuuti jechuudha dawaa cimaadha garuu har'a kan hin qabadhee dhufe kan fuulaati fuula akkamitti fayyadamnaa jechuun keessaniin ooluu hordoftoota kiyyaa kunooti haaluma salphaa taheen abishii tumamtuu hin qopheeffannaa yookiin daakkamtuu jechuudha abishii isii daakkamtuu taate san qopheeffannaa hordoftoota kiyyaa san booda ammoo aanan itti daballee fuula keenyatti akka dibannu haaluma salphaa taheen haala laafaan kurree jechuudha walitti waliin geenne ati hanga barbaadde laaqachuu dandeetta yookiin waliin gaachuu dandeetta kun bifuma kana fakkaatu yoo barbaadde abishii maankaa tokko fuute booda sanii ammoo tuyyuu aanan illee hanga baras jechuun laalaa kun akkuma amma sitti angodhe kanatti akkuma haaluma si fakkaateen haala kamiin naa taha akkamitti naa gahaa fuula keetiif waan beeytuuf jecha tilmaaman fakkeenyaaf ammaanii asitti abishii maankaa tokkootii fi aanan maankaa lamaattuu naa laaffisee kanaaf hordoftoota kiyya warroonni aanan hin qabne rakkoon takkallee jiru bishaan illee hin ta'a isiniin jedha rakkina takkallee qabu bishaan isin ta'a garuu kamma kan fayyadamaa jirru abishiidha abishii kana eessa fayyadamna fuula keenya gogaa fuula keenya ittiin haaromsu akkasuma mootu fuula keenya kan shuntuuraa jiru diriirsu finniisa garagaraa nurraa balleessu fuula keenya fuula nu gugurraachatu boqoo irraan kallacharraan funyaan irraan wantoota wanni jechuun jireenya kana keessatti fuula namaa irratti argamu waa hedduu kanaaf haaluma salphaa taheen inshallah rabbiin hamtuu guutuu nurraa qabu akkasitti wal fakkeessinee akka fuulli keenya bifa tokkicha nuuf tahu dibachuuf jecha abishii kana haaluma laafaan mana keenyatti daakkamtuu isii walitti laayinee aananiin namoonni aanan hin qabne bishaanin gootanii fuula keessanii dibattanii akkuma dura yeroo hedduu viidiyoo dabri keessatti dubbadhe fuula keenya kan dhiqannu bishaan saamunaa fuula keenyaaf
dhiqannuun fakkeenya fakkaataa fuula keenyatiin numatu beekaa miree fuula keessan akkam akka ta'e saamunaa akkamiin akka dhiqattan hin beeytanii garuu addaan beeytanii beekuun isinirra dirqama. Maaliif jennaaniin tarii saamunaan nama fuula biraati ta'u siin ta'u kan nama tokko fuulli gogaa ta'uu mala kan kee jiidha ta'uu mala tarii ammootu walakkaan isaa jiidha walakkaan gogaa ta'uu mala akkasuma immoo jiidha ta'eetu yoo fuula nama ho'isu ta'uu mala. Kanaaf akkasitti saamunaa fuula keessan addaan beekaati booda sanii ammootu yoo saamunaa fuula keessaniif isiniif ta'u bitadha. Akkasuma waan fuula dibattanillee waan fuula keessanii ta'u beekuu qabdanii garuu ammootu yoo abishiin amman isinitti hime kun fuula maraayyuu hin ta'a fuuluma hundaafuu jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya haaluma laafaan abishii kenna miciqannee jechuun qopheeffannee waliin gahannee fuula kenna dhiqannee fuulli kenna erga gogee jedhee fuula kenna dibannee har'as daqiiqaa 30 walakkaa sa'a ofirra tursiifna jechuudha. Walakkaa sa'a ofirra tursiifnee booda sanii bishaan oo'an fuula kenna dhiqanna. Oo'aa yoo jedhu oo'aa nama gubu osoo hin tahin bishaan jiddu galeessi hin jiru bishaan qorrallee hin tahin oo'allee hin tahin bishaanicha jiddu galeessa saniin fuula kenna dhiqannaa isiniin jedha hordoftoota kiyya kun haaluma kana fakkaatuun daqiiqa 30 ofirra tursiifna. Abishiin bareedinaaf akkasuma boqoo kennaaf waan hedduu akkaan gaariitii hordoftoota kiyya tartiiban isinitti hime kanaan torbaan keessatti al tokko barbaadanis al lama fayyadamaa yeroo lama rakkoo takkan qabu. Walumaa galatti ji'a keessatti yeroo 4 osoo fayyadamtanii yeroo gabaabaa keessatti faayidaa isaa arguu dandeettanii bu'aa isaa jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya inshallah rabbiin irratti nu haa qabu rabbi irratti nu haa laaffisu isiniin jecha haaluma kana wal fakkaatuun haala salphaan hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti inshallah horaanaa bulaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Ammas deddeebi'ee isinitti hima viidiyoon kuni chaanaalli kiyya akka nama mara bira naaf gahu subscribe naa godhaa. Bakkee diimtuu san jechuu bakkattii diimtuu barreeffama diimtuu san naa cuqaasaa isiniin jedha.